Okay, sum of arithmetic sequence yookaan ida'ama arithmetic sequence ilaalla jechuudha. That yeroo darbe maal ilaalaa turre? For example, if A1 A1 or AN equal to A1 A2 A2 comma A3 comma A4 jecha kan itti fufee amma AN itti deemu yoo ta'e jechuudha. That AN jechuun that AN jechuun isa kanas haa ta'u keessaa isa kanas haa ta'u A4 barbaadee ta'u keessaa lakkoofsa tokko argachuu barbaanne maal goona jechuudha. Foormulaan isaa maal ture jechuudha. Arithmetic sequence qofaatti barbaaduudhaaf AN that AN equal to A1 plus N minus 1 times D dha. Kana jechuun iseen kana foormulaa maalti kuni tokkoon si argachuudhaaf yookaan lakkoofsa tokko argachuudhaaf jechuudha. Amma garuu kan laalu maal jechuudha. Arithmetic sequence kana walitti hidhuu yoo ta'e laata maal jenneera. Arithmetic sequence AN A1, A2, A3, A4 jecha kan itti fufe amma AN itti yoo ta'e kana walitti hidhuu yoo barbaanne isa kan arithmetic sequence kana hunda isaa yoo walitti hidhuu barbaanne akkamitti walitti hidhuu dandeenya isa jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Asitti amma yoo walitti hidhuu barbaanne maal makoomna sum of n equal to jedha that A1 plus A2 plus jechaa deemna jechuudha. Isa kana foormulaa mataa isaa qaba. That maal gochuudhaaf walitti hidhuudhaaf. Fakkeenyaaf yoo eenyu ta'e amma arithmetic sequence fakkeenyaaf 2, 4, 6, 8 jechaa deemu. Kun arithmetic sequence dha jedhu. Arithmetic sequence kana amma fakkeenyaaf amma 3tu jedhee amma 3tu jedheeti walitti hidhuu dandeenya ka direct 2 plus 4 2 plus 4 plus 6 simply kun 2 4 meeqadha 6 6 12 dha jechuudha. Kana jechuun salphaadhumatti akkasitti argachuu dandeenya. Yoo maal ta'e yoo amma kana gidduu ta'e yookaan as dhiyoo ta'e yookaan lakkoofsota muraasa yoo ta'e jechuudha argachuu dandeenya. Garuu yoo fakkeenyaaf amma arithmetic sequence kana nuu kenne AN wal qixa ta'a jedhe arithmetic sequence kuni isuma kana jechuudha 2, 4, 6 jecha kan itti fufu hanga A90 tti barbaadu yoo jedhe fakkeenyaaf amma A90tti jechuudha. Amma A90 gahutti that means amma tarmiin kun dhaqee 90 gahutti ida'ama isaanii barbaadi walitti hidhee yoo nuun jedhe yoo amma 100tti yoo jedhe yoo amma 1000tti jedhe akkamittiin hidhuu dandeenyaadha. Amma yoo tutu gabaabaa ta'eeti that bifa kana fayyadamnee walitti hidhuu dandeenya. Amma garuu isa kana akkamitti hidhaana S of n SN or summation jechuudha. Summation arithmetic sequence wal qixa maal ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a n over 2 into A1 plus AN ta'a jechuudha. Isa kanaan iyyuu amma barbaade ida'ama amma barbaade walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Iddoo barbaade ta'u hidhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa kanaa fi amma yookaan arithmetic sequence kanaaf 2 4 6 jedhaa kan deemu kanaaf hanga 30tti amma 40tti amma barbaade yoo ta'e foormulaa kana fayyadamee walitti hidhuu danda'a jechuudha. Okay, asitti amma SN wal qixa n over 2 into A1 plus AN A1 plus AN jechuun maal jechuudha? AN wal qixa maal jennee yeroo darbe A1 plus N minus 1 times D akka ta'e ilaallee turre. Kanaaf iyyuu finnee bakka kana substitute gochuu dandeenya jechuudha. That means as AN dhamti iddoo AN kana eenyuun buusuu dandeenya jechuudha. A1 plus N minus 1 times D kana finnee buusuu dandeenya. Bakka AN kana jechuudha. That yeroo kana maal ta'a jechuudha. Iddoo A1 plus N minus 1 times D jennee finnee bakka buusuu dandeenya jechuudha. After that laal asitti kun N over 2 dha. N over 2 times A1. A1 meeqatti guutee jechuudha. That meesh kana sirriitti ni barreesse A1 plus N minus 1 times D dhamti. That iseen kuni N over 2 into A1 plus ilaal asitti A1 meeqadha? 2 dha. Therefore twice of what? A1 ta'a jechuudha.
twice of A1 plus n minus 1 times D ta'a jechuudha. Okay. Kunis ida'ama yookaan arithmetic progression keenya walitti da'uu yoo barbaanne yookaan arithmetic sequence keenya walitti da'uu barbaanne kanas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa kanatti salphisnee foormulaa keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Example fakkeenyaa maal jedhasitti find the n's partial sum of the sequence 9, 4, minus 1, minus 11, minus 6, minus 11 kan jedhu kana partial samii isaanii yookaan ida'ama isaanii barbaadi. Ida'ama amma meeqaati? Amma tens termiidhaas dhiifama tens term. Amma 10tti jechuudha. Tens term yookaan lakkoofsa kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jecha amma 10tti jechuudha. Minus 11 jecha deemamti amma 10tti lakkoofsa kana yookaan arithmetic sequence kana amma 10tti barbaadi. Kana barbaaduudhaaf simply maal qabna jechuudha formula S of n equal to n over 2 into twice of A1 plus n minus 1 times D kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay, therefore asitama S of n meeqadha? S of kan meeqa barbaadne kan 10 yookaan kan 10 jechuudha. That means amma arithmetic sequence 10dha. S keenya n keenya 10dha jechuudha. Therefore n over 2 immoo 10 over 2dha jechuudha. 10 over 2 into 2 times A1. A1 jechuun isa jalqabaa yookaan element yookaan membarii jalqabaa kana. Innis eenyu jechuudha? 9. Therefore 9 ta'a jechuudha. Okay, time plus n keenya meeqa dha? 10. 10 minus 1 times D. D keenya meeqa? D keenya garaagarummaa gidduu arithmetic sequence waan ta'eef isa kanarraa isa kana hirribna jechuudha. That means 4 minus 9 maal ta'a? D keenya wal qixa minus 5 dha jechuudha. Okay. Therefore times waan ta'a jechuudha times minus 5 ta'a jechuudha. Okay. Kunis wal qixa maal ta'a jechuudha? Sum of n wal qixa 10 over 2 meeqa? 5. Okay. Into 2 times 9 18 plus 10 minus 1 9 times minus 5 dha jechuudha. Okay. Kanaan booda kun maal ta'a jechuudha? 5 times 18 plus into 9 times minus 5 minus 45 ta'a jechuudha. Okay. After that maal ta'a jechuudha? Minus 45 plus 18 equal to 5 into minus 27 dha jechuudha. Okay. Kunis wal qixa maal ta'a jechuudha? 5 times minus 27. 5 times minus 27 immoo meeqa jechuudha? Minus 135 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amni arithmetic sequence kanaa jechuudha. Hamma dhaqee elementii isa 10ffaa gahutti ida'amni isaa meeqa jechuudha? 100 fi minus 100 minus 135 ta'a jechuudha. Okay, example 2, example yookaan fakkeenya lammaffaa S of n S over or sum of n wal qixa n square plus 2n dha. Or sum of n nu kenname jechuudha. What's an? n wal qixa maal ta'a? Yoo bifa kanaanii sum of n kan nu kennamu ta'e an akkamittiin argachuu dandeenya? Look, ammaasitti S of n equal to A1 plus A2 plus A3 jecha amma maalitti deemna? Up to what? n minus 1 plus an itti deemna jechuudha. Kuni S n keenya isa kanadha. Yoo ta'e laal asii kaanee amma an itti yoo ta'e asii kaanee immoo asii jechuudha. Amma kanaatti maal ta'a? n minus 1 md amma an minus 1 itti. Therefore S n minus 1 ta'a jechuudha. That asii amma kanatti S n dha. Asii kaasee amma sitti jechuudha. Amma sitti da'uu yoo barbaanne immoo n irraa hambifannee amma S an minus 1 itti deemna jechuudha. Akkana jechuun fakkeenya tun sunii fudhadhe amma utuu amma S n wal qixa 1 plus 2 plus 3 plus 4 dha jenna. Or plus 5 jechuu dandeenya. That kana yoo ta'e S n keenya ida'amni n jechuun amma meeqaatti? Amma 5 ittidha.
Okay. N minus 1 jechuun immoo that 1 2 3 5 hidhamti 5 minus 1 jechuudha. That 5 minus 1 n minus 1 5 minus 1 dha jechuudha. 5 minus 1 meeqa 4 dha. Kanaafiyyuu s n minus 1 immoo meeqadha jechuudha. Amma isaatti jechuudha asii kaasee ammasiitti jechuudha. That means n isee kana bifa kanaan irraa hambisa jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha isa kana maal gochuu dandeenya jechuudha bifa kanaatti fayyadamne n argachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti asitti sum of n or n s of n equal to asii kaasee ammasitti maal jenneera s n minus 1 dha. Akkana s n minus 1 yaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Plus maal tachaftee a n akkama shan achaftee jechuudha. Therefore asitti a n ta'a jechuudha. After that maal barbaadaa nuti kan barbaadaa a n dha. a n dha waan ta'eef s n kun asitti maal inni positiiveadha. Asii positiive jechuudha. Therefore gaafa darbee jedhu gara kanatti jechuudha maal ta'a minus s n minus 1 equal to a n ta'a jechuudha. Bakka amma simply a n keenya arganneera. a n maal ta'a jechuudha. a n dha kan barbaadan nuun jedhame s n minus s n minus 1 ta'a jechuudha. Okay. s n meeqatu nuu kenname? s n maaltu nuu kenname ture? s n wal qixa ta'a n square plus 2 n nuu kenname. Therefore a n keenya wal qixa s n meeqa maalidha? n square plus 2 n. Therefore kana n square plus 2 n jechuu dandeenya jechuudha. Minus into s n minus 1 bakka inni n minus 1 buusna jechuudha. Therefore bakka inni n minus 1 miti n minus 1 the whole square plus 2 times n minus 1 dha. Bakka n isee kana n minus 1 buusna jechuudha. Okay. Kanaan booda kun maal ta'a jechuudha? Mee isee kana xumurannaa n square n minus 1 square n minus 1 the whole square maal ta'a? n minus 1 times n minus 1 dha jechuudha. n times n square ish n kanaan baay'iseeti miti deebistee immoo kanas hin baay'isee jechuudha. Minus n ammas minus 1 times n minus n plus 1 dha jechuudha. Minus 1 times 1 jechuudha. Okay. n square minus 2n plus 1 ta'a jechuudha kuni. After that maal goona jechuudha? Kun n square plus 2n minus into n square n minus 1 the whole square ini maal arganneera? n square minus 2n plus 1 ammasitti jechuudha. Plus 2 kana lacheen isaanii iyyuu baay'isanii mitiire. Okay. 2n minus 2 ta'a jechuudha. Okay. Asitti ilaala. Kuni 2n positiiveadha. Kun immoo 2n negatiiveadha. Ol balleessa jechuudha. Okay. After that kun maal ta'a? n square plus 2n minus maayinasiin kuni hunda isaanii iyyuu baay'isee jechuudha warra keessoo kana. Therefore isaanii yeroo baay'isnu maal ta'a jechuudha? Minus n square ta'a jechuudha. Achi minus 1 ta'a jechuudha. Plus 2 dha jechuudha. Okay. Kanaan booda asii n square positiiva qabna. Asii immoo negatiiva qabna gatii ta'eef kun ol balleessa jechuudha. After that maaltu nu hafa? 2n minus 1 plus 2 immoo plus 1 dha jechuudha. Therefore n keenya wal qixa isa kana ta'a jennee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha.